Inni ani jedhe yoom noole ka kunoo dhufe kaannaan ani jedhe innaan ani sodaadhe noole kuno ayyuun aadatte ka kuno amman irraa gashe jettee kaa kuno amman caccabsee firra keessi sagaa jettee kaa kuno amma gaakiu jechuun inni dura Sumayyaa jala fiigan hafee amma gaa ayyuu jala fiiguu jammaruun. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti fayyaa kooti rabbii galanni haa gahu lafa jirtan marattillee nageenyi keessan irraa hafaa haa ta'u siniin jedha naguma keessanii ani nagaadha yuutuubii koo sabiskiraayib laayik sheer naa gochuu hin dagatinaa walaa jajjabeessinu walaa guddisnu birrii tokkoon baasnu birrii lamaan baasnu laayikii sheerii sabiskiraayibii yoo goone wanna nutti qoxxoruun qabu siniin jechuun barbaada. Gaa'ela namaa keessa akka tisiisaa fiiganii seenuun dhumni isaa jireenya ofii diiguu ta'a jechuudha. Amma ayyuuni Sumayyaan mana koo dhufuun miti kan na aarsee isa mana koo ishee fideetu akka mistira baasee odeessoo na taasisetu na aarse malee. Akkuma kanaan dura wabii reebamee miila isaa caccabee isheetu reebsisee naan jentoon hin reebsisiin miila nama dhugaan godhaa caccabsee ofirra kotteessee. Isa teessisa manatti sagalcheenii osoo na ilaaluu biruma dhaabadhee reebsisaa jette amma gaa ayyuun xiiqii keessa galtee xiiqii keessa gallaan hunniistu mee amma eessa baasa lixaree amma namichi kun akkam gochuu danda'a egaa amma gaa ki'u jechuun Sumayyaa jalaa bahanii ayyuu jala fiiguun amma gaa yeroo lubbuu fi baraaran amma gaa gaafa nama birrii qabu jala kakkaatanii dhumni ofii akkanuma. Maaltu sagashee isaatiin masaanuu gidduu masaanuu lamaanii yeroo follolu yeroo walitti bookkeessu malee boruftaan gaafa abbaan manaa gidduu adeemuu jammare isaan kanuma waliiti wayyaa baasanii walii ergisuu yuun eegalu isa har'a yuutuubii irratti maqaa walii ol kaasanii gadi buusan kana miti kan isa gidduu fiiguutu nagarrame anaan maaliif gidduu fiiga maaltu sagalchee hin jiraatu jireenya isaa. Isaan abbaa manaa irratti wal lolu ana ayyuun mana koo dhufu wanti na aarsee hin jiru jette ayyuun Sumayyaan mana koo dhufuun wanti na aarsee hin jiru garuu jette Sumayyaa fidee na bira kaahee jecha hamma kana yeroo ani jedhu isheen teessee na dhaggeeffattu sammuunsa hagam yaadaa. Osoo yookiin Sumayyaan na qabattee osoo namni nama aaruudha Sumayyaan osoo na qabattee osoo nan Sumayyaa qabadhee kana gidduutti eenyuun miidhamaa ta'a kan mana kiyya fide isaa kan jecha hamaa na baasisu isaa maal yaadeetii jette dhuguma gaafa akkasii kana inni maal yaadeetu walaa jibbaniif immoo walaa jaallataniif walitti seenaniif immoo walirraa baqataniif silaa ilmi namaa kun sammuu qofoo baata tokko gaa'ela namaa guddina namaa hin jaallatu maaliif akka ta'e hin beeku. Ammoo akkas gochuu hin qabu ture. Osilaa akka yaada isaatti Sumayyaas ayyuus walitti fidee walitti araarsee sin kan waliitii jechuu qaba ture. Maaltu hamma kana